2.2 systems of linear equations into variable isa jedhu ilaallaa jechuudha. Recall that for real number a and b, any equation of the form ax plus b equal to 0 where a is different from 0 is called linear equation. The numbers a and b are called coefficients of the equation. Yeroo a fi b'n real numberii ta'anii equationiin ammoo ax plus b jedhee haala kanaan nuuf kennamu kana keessatti a'n ammoo maal ta'uu qaba? Different from 0 ta'uu qaba. A'n kuni a fi b'n amma asitti kan nuti fudhannu lakkoofsota jechuudha. Isaan kunniin lakkoofsota bakka bu'aniiti malee jijjiirama miti. Jijjiirama maal qofaa? X qofaa jechuudha. X qofa. Kanaafuu fakkeenyaaf yoo fakkeenyaan kan fudhannu taate haaluma kanaan isa kana yoo kan fudhannu taate inni kun n meeqa jennee kan ilaallu taate n x bira kan jiru waan ta'eef kanaafuu 2 ta'a jechuudha. B'n ammoo kan qofaa isaa jiru waan ta'eef minus 5 kana equal to 0 inni jedhu kun bakka 0 maaltu jira? 7tu jira jechuudha. Haala kanaan bakka nuuf bu'a malee lakkoofsota bakka bu'eeti malee foormulaa kanaan kan dhufe a fi b'n kun jijjiirama miti jechuudha. Jijjiiramaan maal qofa? X kana qofa jechuudha. Isaan kunniin maal jedhamanii? Linear equation jennee waamna. A'n ammoo maaliif different from 0 ta'e? A'n different from 0 waan inni jedheef 0 yoo kan ta'u taate 0 times x'n 0 dha waan ta'eef kanaafuu b equal to 0 isa jedhu qofatu nuuf hafa. Maaliifi ax inni jedhu 0 waan ta'eef b equal to 0 jechuun ammoo maal ta'ee jira? Constant numberii ta'a jechuudha. Constant numberii ta'a malee linear equation nuuf ta'uu hin danda'u. Sababa saniif haala kanaan inni kun different from 0 ta'uu danda'a jechuudha. A fi b'n ammoo coefficient jennee waamnaa jechuudha. Isaan kanneen maxxantoota jennee waamnaa jechuudha. Solve each of the following linear equation jedha. Isaan kanneen haala kamiin furra jennee kan ilaallu taate baay'ee salphaadha jechuudha. Isaan kanneen furuudhaaf fakkeenyaaf a kana yeroo furrutti lakkoofsa gara lakkoofsa dabarsinaa. Kanaafuu x equal to 7 plus 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu x meeqa ta'a? 9 ta'a jechuudha. Haala kanaan isa kana furuu dandeenya jechuudha. Isa kana ammoo over 2 jennaani over 2. 2 2dhaan hin baddi x meeqa ta'a? 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu isaan kanneen haala kanaan yoo dabarsine garas dabarsuudhaan yookiin ammoo yoo bifa kanaan jiraate ammoo hiruudhaan argachuu dandeenya jechuudha. Observe that each equation has exactly one solution. In general, any linear equation in one variable has one solution. Inni kun maal qaba? Solutionii tokko qofa qaba jechuudha. Akkuma amma hojjenne kanatti fakkeenyaaf inni a irra jiru kun solutionii isaa meeqa qofa? 9 qofa. Inni c irra jirus solutionii isaa 2 qofa jechuudha. Hundi isaatu yoo kan hojjettan taate solutionii isaan qaban tokko qofa jechuudha. Tokko ol qabaatu hin danda'an. Tokko ol kan qabu quadratic function ta'a jechuudha. Kanaafuu linear function equation kamiyyuu waan variable kan ta'e maal qaba? Solutionii tokko qofa qaba jechuudha. Definition 2.1 irratti any equation that can be reduced to the form ax plus b equal to 0 where a and b are an element of real number in the x different from 0 is called linear equation in one variable jennee waamnaa jechuudha. Isa kana haaluma amma ibsaa turre kana. Linear equations in two variable. Linear equation in two variable dhaan yoo kan nuuf kennamu taate two variable jechuun jijjiirama lama yoo kan of keessaa qabaatu taate. Jijjiiraman kunniinis fakkeenyaaf x fi y nuuf kennaa jira. We discussed how we solve equation with one variable that can be reduced to the form ax plus b equal to 0. What do you think the solution is if the equation is given as y equal to ax plus b? Yoo haala kanaan nuuf kenname solution isaa maal ta'a jettee yaadda jedha. Kanaafuu isa kana kan nuti beekuu dandeenyu hojjechuudhaan jechuudha. Hojjechuudhaan isa kana beekuu dandeenya. Kanaafuu isa kana keessaa tokkuma hojjennee haa ilaallu. 2x minus y equal to 5 isa jedhu kan hojjennee mee haa ilaallu. Isa kana haala kamiin hojjenna? Karaa lamaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Yookiin
x dhaaf solve godhuudhaan yookiin ammoo y dhaaf solve godhuudhaan argachuu dandeenya jechuudha. Maaliif solve haa goonu? Fakkeenyaaf x dhaaf solve goonee haa hojjennu. X dhaaf solve godhuudhaaf 2x akkuma jirutti asitti dhiisuudhaan y maal goona? Gara 5 tti dabarsina. 5 plus y ta'a jechuudha. San booda x argachuudhaaf over 2 jennaani ammas over 2 jennaan. 2 2dhaan hin baddii x'n maal ta'a? 5 plus y over 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu bakka x maal galfanna? X equationii kana keessa jiru kanatti 5 plus y over 2 isa jedhu kana galfannaa jechuudha. Kanaafuu galfannee haa ilaallu. X'n maal wajjin jira? 2x dha. Kanaafuu bakka x 5 plus y over 2 isa jedhu galfanna waan ta'eef 2 into x meeqa? 5 plus y over 2 dha jechuudha. San booda minus y equal to 5 dha. San booda isa kana 2 2dhaan ni baddii. Kanaafuu 5 plus y minus y equal to 5 dha jechuudha. San booda kanaafuu 5 y minus y jechuun 0 dha. Kanaafuu 5 equal to 5 dha jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi asitti arganne kun sirriidha jechuudha. Kanaafuu maal goona amma deebinee lakkoofsa inni kun sirriidha waan ta'eef 5 equal to 5 5 walqixa 5ti. Sirriidha miti ree? Kanaafuu 5 walqixa 5ti waan ta'eef inni nuti asitti arganne kun sirrii ta'a jechuudha. Kanaafuu amma maal goona deebinee vaaliyuu wayii kennaaf y dhaaf yookiin ammoo x dhaaf vaaliyuu wayii kennaaf jechuudha. Fakkeenyaaf x equal to y dhaaf waan yeroo kenninu y dhaaf haala kanaan correspondii baasuu qabna. Asitti x dha, asitti ammoo y dha jechuudha. Mee fakkeenyaaf y dhaaf 0 haa kenninu. Y dhaaf 0 yeroo kenninu x'n meeqa ta'a isa jedhu barbaannaa jechuudha. 5 plus x y meeqa jennee irra 0 jennee irra over 2 x equal to 5 plus 0 jechuun 5 dha. Kanaafuu 5 over 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu x'n kenna meeqa ta'a? 5 over 2 ta'a jechuudha. 5 over 2 jennee haala kanaan kenninaaf jechuudha. Ammas y dhaaf fakkeenyaaf tokko haa kenninuuf. Tokko yeroo kenninuuf ammoo x equal to 5 plus 1 over 2 dha. X equal to 5 plus 1 jechuun 6 dha. 6 over 2 ammoo 3 dha jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu akkuma argaa jirtan haala nuti vaaliyuu isaa jijjiiraa deemnuun x'nis jijjiiramaa deemaa jira jechuudha. Kanaafuu soolishinii hedduu qabaachuu danda'a. Haala kanaan soolishiniin isaa hedduu ta'uu isaa mirkaneessuu dandeenya jechuudha. Lamas yeroo kenninu vaaliyuun isaa jijjiiramaa deema. Kanaafuu haala kanaan soolishinii isaa barbaaduu dandeenya jechuudha. Note that ax plus b equal to 0 is a particular case of y equal to ax plus b. When y equal to 0, this means for different value of y, there will be different equation with their own solution. Kana jechuun ax plus b inni jedhu kun particular case maaliiti? Isa kanaati jechuudha. When y equal to 0, y yeroo 0 ta'utti. Fakkeenyaaf y 0 yeroo goonutti haala kanaan inni kun kanaan walqixa ta'aa jira jechuudha. This means for different value of y, y yeroo value isaa garagara ta'u. There will be different equation. Equationii maaltu jira? Equationii garagaraatu jira jechuudha. With their own solution. Solutionii mataa isaanii wajjin. Kana jechuun y yeroo jijjiiramaa deemutti solutionii isaaniitis akkasumatti jijjiiramaa deemaa jira jechuudha. An equation of the type cx plus dy equal to e where cd and the e are arbitrarily constant and the c is different from 0, d is also different from 0 is called linear equation into variable jennee waamna jechuudha. Isa kana an equation into variable of the form cx plus dy equal to e can be reduced to the form y equal to ax plus b. Isa kana haala kamiin barreessuu dandeenya? Y equal to ax plus b jennee haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Give solution to y equal to 2x plus 1 where y assume value
0, 1, 2, 3 value y isa kanniin fudhadhuuti solution isaanii barbaadeedha. Kanaafuu isa kana haala kamiin barbaaduu dandeenya? Y fakkeenyaaf 0 yeroo fudhannutti y 0 yeroo fudhannutti asitti barreeffannu y 0 yeroo fudhannu 1 yeroo fudhannu 2 yeroo fudhannuu fi 3 yeroo fudhannu x maal ta'a isa jedhu hojjannaa jechuudha. Kanaafuu bakka y kana amma maal fudhanna? 0 fudhanna. 0 equal to 2x plus 1. Amma maal goona? 1 kana gara 0tti dabarsina jechuudha. Kanaafuu yeroo itti assaru 0 minus 1 equal to 2x ta'a jechuudha. San booda minus 1 equal to 2x dha over 2 over 2 jennaan jechuudha. Kanaafuu x meeqa ta'e? 1 minus 1 over 2 ta'a jechuudha yeroo y 0. Yeroo y 0 minus 1 over 2 ta'a jechuudha. Yeroo y yoo meeqa ta'a jennee yeroo ilaallu ammoo yeroo y 1 equal to 2x plus 1. 1 kun bakka y kana galfataa jirra jechuudha. Kanaafuu 1 kana gara 1tti yeroo dabarsinu 1 minus 1 equal to 2x dha. 0 equal to 2x dha. Kanaafuu yeroo lamaaf yeroo x meeqa ta'a? 0 ta'a jechuudha. X yeroo 1 ammoo 0 ta'a jennee haala kanaan barreeffannaa jechuudha. Yeroo 2 meeqa ta'a? 2 equal to 2x plus 1. 2 1 yeroo itti as dabarsinu minus 1 equal to 2x dha. 1 equal to 2x dha. 2 irraa 1 yeroo hir'isnu 1 arganna. Kanaafuu yeroo lamaaf yeroo inni kun ammoo x 1 over 2 ta'a jechuudha. Gara lamaanuu 2 dhaaf yeroo hir'u 1 over 2 ta'a jechuudha. Yeroo sadii yoo meeqa ta'a? 3 equal to 2x plus 1. 3 minus 1 equal to 2x dha. 2 equal to 2x dha. Yeroo lamaaf yeroo gara lamaanuu x meeqa ta'a? 1 ta'a jechuudha. Kanaafuu akkuma argitan value y yeroo jijjiiraa deemnutti x maal ta'a jira? Jijjiirama deemaa jechuudha. Kanaafuu haaluma nu hojjanneen minus 1 over 2, 0, 1 over 2 fi 1 argatee jira jechuudha. Kanaafuu isa kana giraafii irratti ilaaluu dandeenya jechuudha. Giraafii irratti kaasuudhaan value isaa haaluma jiru kanaan value isaa kanaan giraafii kaafnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaafuu haala saniin giraafii kaaftaniis ilaaluu dandeettanii jechuudha. Kanaafuu yeroo nuti jijjiiraa deemnutti value y yeroo jijjiiraa deemnutti xnis jijjiirama deemaa jechuudha. See some of linear equation in their solution. You have discussed solution to a linear equation in two variable and observe that there are infinite solution. Kanaafuu solutioniin isaa yeroo in two variable ta'etti. Yeroo in two variable ta'etti kana jechuun yeroo jijjiirama lama of keessaa qabutti solutioniin isaa maal ta'a? Infinite ta'a jechuudha. Hin xumuramuu jechuudha. Lakkoofneetu fixuu hin dandeenyu. Maaliif yeroo 0 galchinus waan biraa arganna, yeroo 1 galchinus waan biraa arganna, yeroo 3 galchinus waan biraa argannaa jechuudha. Kanaafuu lakkoofsota jiran hunda yeroo galchinutti jijjiiramaan keenyas yookiin ammoo y kun maal ta'a deemaa jira jechuudha. Y fi xnis vaaliዩን isaa jijjiirama deemaa. Kanaafuu maal jennaan? Infinite solution jennaan. Now you will see the joint consideration of two or more linear equation into variable. Haala kanaan yoo nuuf kenname definition 2.2 a set of two or more linear equation is called system of linear equation. System of two linear equation in two variable are equations that can be represented as a1 x plus b1 y equal to c. Haala kanaan isa kanniin nuuf kennamuu danda'a jechuudha. Yeroo lamaan isaa bakka tokkotti nuuf kennamu kana inni kun ammoo a1 a2 b1 b2 c1 c2 kunniin maal jedhamanii? Parameter of the system jedhamanii waamamu jechuudha. Parameters of the system jennee waamnaa jechuudha isaa kanniin. Inni kun ammoo yeroo haala kanaan nuuf kennamu kana lamaan isaa bakka tokkotti yeroo nuuf kennamu kana
karaa sadiin furuu dandeenya jechuudha. Karaa sadiin. Tokkoffaan giraafikaalidha. Giraafiidhaan furuu dandeenya. Giraafii irratti soolishinii isaa maal fakkaata isa jedhu ni ilaalla. Akkasumas substitution reactioniidhaan hojjechuu dandeenya. Akkasumas eliminationidhaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Karaa sadii kanaan hojjechuu dandeenya. Isaan kunniin ammoo example maaliiti? System of linear equation into variable jennee waamna jechuudha isaan kanneen. A solution to a system of linear equation into variable means the set of ordered pair x, y that satisfy both equation. Solution in system of linear equation into variable kana maal jechuudha? Order pair x, y dhaan haala kanaan nuuf kennamu jechuudha. X, y jechuun x dhaaf yeroo kamiyyuu seentuun jalqabaa kan jalqaba irratti argannu yeroo kamiyyuu x dha jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana irratti kan agarru kun 4,0 inni jedhu kun 4in maalidha? X dha. Y'n ammoo 0 ta'a jechuudha. Determine the solution of the following system of linear equation jedha. Isa kana haala kamiin beekuu dandeenya? Haaluma isin jedheen karaa sadiin beekuu dandeenya jechuudha. Tokkoffaan giraafikaalidha. Lammaffaan ammoo eliminationidha. Sadaffaan ammoo substitutionii ta'a jechuudha. Haala kanaan asitti ibsee jira jechuudha. This include the so we need to look for another appropriate to solving system of linear equation. This include graphical method, substitution method and the elimination method dha. Kanaafuu mee sadan isaaniitu adda adda baasnee haa ilaallu. When we draw the lines of each of the component equation in a system of two linear equation, we can observe three possibilities. Yeroo giraafikaaf nutti isa kana fayyadamnee yeroo giraafikaaf nutti wantoota sadii hubannaa jechuudha. Possibility sadiitu jira. Tokkoffaan the two lines intersect at one point, in which case the system has one solution. Yeroo giraafii kana yeroo kaasnutti sararoota lama argannaa. Giraafii yeroo kaasnu kanatti equationii garaagaraa lama waan ta'eef giraafii haala kanaan yeroo kaasnu kanatti sararoota lamatu jira jechuudha. Sararoota lamatu jira. Sararri inni jalqabaa kan nuti equationii jalqabaatiif kaafnu. Fakkeenyaaf giraafii jalqabaatiif yookiin ammoo equationii jalqabaatiif isaan kanneen lamaaniif yeroo kaafnutti isa kanaafis sarara tokko isa kanaafis sarara tokko kaafnaa jechuudha. Kanaafuu sarara lamatu jira. Sararoonni lamaan kunniin yeroo bakka tokkotti wal qaxxaamuranitti maal qabanii? Waan soolishinii qaban. Kana jechuun soolishinii isaa bakka isaan itti wal qaxxaamuran sanii jechuudha. The two lines are parallel. Yeroo parallelii ta'an ammoo never intersect jechuun kan gonkumayyuu wal hin qaxxaamurre. Fakkeenyaaf intersect kan jennuun haala kanaan sararoonni lama dhufanii yeroo wal qaxxaamuranidha. Parallel kan jennuun ammoo kan haala kanaan wal bira deemanidha jechuudha. Wal tuquu hin danda'an gonkumayyuu. Yeroo parallelii ta'an ammoo in this case we say that system does not have solution. Yeroo kan ammoo maal jennee waamna? Solution hin qabu jennee waamna jechuudha. The two lines coincide fit one over the other. In this case there are infinite solution. Yeroo ammoo sararoonni lamaan iyyuu walirra ta'an. Kana jechuun sararri kunis kanuma, sararri lammaffaatis kanuma jechuudha. Akkanumatti haala kanaan walirra deemanii jechuudha. Haala kanaan lamaanuu sararuma tokkorra yeroo ta'an. Yeroo kana maal jennaani? Infinite solution jennaan. Hin xumuramuu iyyuu. Solution isaa sun xumuramuu hin danda'udha jechuudha. Hedduudha. Kanaafuu mee sadan isaatu giraafiidhaan yeroo kaafnu maal fakkaata isa jedhu haa ilaallu. Kan jalqabaa kun fakkeenyaaf intersect isa jennuun sani. Intersect isa jennuuni fakkeenyaaf haala kanaan inni kun asiin ol deemaa jennu. Inni lammaffaa ammoo haala kanaan yoo kan qaxxaamuraa ta'e maal ta'ee jira? Inni kun bakkaatti wal qaxxaamuree jira jechuudha. Kanaafuu inni kun waan soolishinii ta'a jechuudha. Parallel inni jennuun ammoo kunis haaluma kanaan deemaa kunis haaluma kanaan deemaa jechuudha. Wal qaxxaamuruu hin danda'an. Inni kun ammoo no solution jennaan jechuudha. Isa kanaan waan solution jennaani. Isa kanaan ammoo
no solution jennaan jechuudha. Yoo ammoo lamaan iyyuu fakkeenyaaf tokkollee asirra deema tokkollee haaluma kanaan isumarra deebi'ee yoo kan deemu taate walumarraa jechuudha sararoonni lamaan iyyuu yoo walirra kan deeman taate isa kanaan ammoo infinite jennaan jechuudha. Infinite solution jennee haala saniin ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu giraafii yeroo kaafnutti isaan kanniin sadan beekuu qabna. Yoo wal qaxxaamuran solution tokko qofa qaba. Solution sunis bakka isaan itti wal qaxxaamuran kanaa jechuudha. Yoo ammoo wal bira kan deeman taate ammoo no solution jennaani. Yoo ammoo kan lamaan walirra ta'e taate sararoonni lamaanuu infinite solution jennee haala saniin ibsina jechuudha. We now discuss a few graphical in the algebraic method to solve a system of linear equation into variable. A graphical method as the substitution method into the elimination method kunniin karaawwan nuti ittiin furruu jechuudha. Kanaafuu graphical method yeroo ilaallutti in this method we need to draw the line sarara kaasuu qabna jechuudha. Using the same coordinate wal fakkaataa fayyadamuudhaan. In the line intersects there is one solution. Yeroo sararoonni wal qaxxaamuran solution tokko jira. That is the point of their intersection. Solution kunis maalidha? Point isaan itti wal qaxxaamuran sana jechuudha. If the lines are parallel, the system has no solution. If the lines are coincide, then there are infinite solution to the system. Since every point ordered pair on the line satisfy both equation in the system. Inni kun kama gabaabsina ilaallisan jechuudha. Definition san bal'isee asitti ibse malee tokkuma ta'a jechuudha. Solve each of the following system of linear equation. Isa kana furii jedha. Kanaafuu isa kanniin keessaa karaa ittiin furan beekuudhaaf maal fayyadamna? A qofa haa ilaallu jechuudha. A yeroo ilaallu kaaniin ammoo isa kanarraa kaatanii hojjechuu dandeettan jechuudha. Kanaafuu isa kana mee yeroo ilaallu haala kamiin hojjan isa jedhu haa ilaallu. Kanaafuu isa kana hojjechuudhaaf jalqaba irratti maal goona? Equationii jalqabaatiif 2x minus 2y equal to 4 isa jedhu kanaaf wantoota lama barbaannaa jechuudha. Tokkoffaan x interceptidha. X interceptii fi y interceptii barbaannaa jechuudha. Y intercept fi x interceptidha. X intercept jechuun yeroo y 0 ta'u x meeqa ta'e isa jedhudha. Y intercept jechuun ammoo yeroo x 0 ta'u y meeqa ta'e isa jedhu ilaallaa jechuudha. Kanaafuu x intercept irratti y tu 0dha. X ammoo maal akka ta'e hin barbaannaa jechuudha. Y intercept irratti ammoo x 0dha. Y ammoo maal akka ta'e hin barbaannaa jechuudha. Kanaafuu x intercept yeroo barbaannu y 0 isin jedha jira. Kanaafuu haala kamiin hojjenna? 2x minus bakka y maal galfanna? 0 galfanna. Minus 2 bakka y 0 isin jedheera equal to 4 dha. 2x minus 2 times 0 jechuun 0 dha. Kanaafuu 4 tu hafa jechuudha. 2x plus 0 2x waan ta'eef over 2 over 2 dha. Kanaafuu 2 dha yeroo baddu x meeqa ta'a? X equal to 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kun maal ta'a? 2 ta'a jennee haala kanaan hojjennaa jechuudha. Inni itti aanu ammoo y interceptidha. Y intercept jechuun ammoo yeroo x 0 ti. Kanaafuu 2 into 0 minus 2y equal to 4 dha. Sanbooda inni kun 0 ta'a. Maaltu nuuf hafa? Minus 2y dha. Equal to 4 dha. Yeroo lamaa fi rugar lamaanuu y maal ta'a? Minus 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu y maal ta'a? Minus 2 jennee haala kanaan argannaa jechuudha tuqaawwan lamaan kanneen. Gabaabumatti isa kana jechuun x interceptii fi y interceptii yeroo barbaannutti inni kun amma sarara jalqabaatiif qofa barbaanne jechuudha. Sarara jalqabaatiif barbaanne. Sarara lammaffaatiifis akkasumatti barbaaduu qabna jechuudha. Yookiin isa kan ammoo jalqaba irratti giraafii kaafachuu dandeenya. Mee jalqaba irratti giraaficha haa kaafannu. Kan jalqabaa kanaaf jechuudha.
Giraafii yeroo kaafnutti haala kamiin kaafna? Isa kana haala kanaan yoo kan barreeffannu taate isaan kanniiniif ammoo pooyintii kennuu qabna. Fakkeenyaaf asitti x'n 2 ta'a jennu. Inni biraa ammoo pooyintii nuti qabnu maalidha? -2 dha jechuudha. -2 ammoo eessa ta'a? Jaluma kanatti asitti -2 haa jennuun. San booda ammoo kana jechuun amma maal kaafannaa? 2,0 x'n 2 dha, y'n ammoo 0 dha. Inni eessa ta'a? Pooyintii kana ta'a jechuudha. 2 irratti ta'a. Maaliifi x'n y'n sarara kana irratti bakka hundattuu maalidha? 0 0 0 0 dha jechuudha. Kanaafuu asitti y'n 0 as ta'a. X'n ammoo 2 dha waan ta'eef pooyintii inni itti aanu ammoo 0 fi -2 dha. X'n 0 kan jennuun sararri irra gad deemu kun bakka hundattiyyuu inni kun 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu x'n 0 as ta'a. Y'n ammoo -1 achi waan ta'eef san booda sarara kanniin maal goona? Haala kanaan wal qabsiifna jechuudha. Giraafii jalqabaa geessinee jirra. Amma giraafiin itti aanu ammoo kan lammaffaati jechuudha. Kan lammaffaa ammoo isa kana. Kanaafis maal goona? X interceptii fi Y interceptii barbaanna. X interceptii fi Y interceptii barbaanna jechuudha. X interceptii fi Y interceptii yeroo barbaannutti X interceptii irratti maaltu 0 dha isin jedhu? Y'n 0 dha. Y'n 0 dha. X ammoo hin barbaanna. Y interceptii irratti ammoo X'n 0 dha. Y'n ammoo maal akka ta'e itti galchinee barbaannaa jechuudha. Kanaafuu isa kana jalqaba irratti haa barreeffannu. 3x plus 4y equal to 6. X interceptii irratti y'n 0 dha waan ta'eef kanaafuu inni kun 4 times 0 ta'a. Y'n 0 dha waan ta'eef kanaafuu 4 times 0 jechuun maal ta'a? Hin badaa jechuudha paartiin kun. Kanaafuu 3x equal to 6 qofatu hafa. Over 3 over 3. 3 3dhaan hin baddii. Kanaafuu x meeqa ta'a? 6 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kunis maal ta'ee jira? Asitti kan nuti arganne 2 ta'ee jechuudha. Amma immoo y interceptii bira dhufna. Y interceptii irratti ammoo maaltu 0 dha? 3x plus 4y equal to 6 dha. 4y equal to 6 dha jechuudha. Kanaafuu y interceptii irratti ammoo x'n 0 dha. Kanaafuu 3 times 0 plus 4y equal to 6 ta'a jechuudha. 3 times 0 jechuun 0 dha. Kanaafuu maaltu nuuf hafa? 4y equal to 6 tu nuuf hafa jechuudha. Over 4 over 4 jennaan. San booda 4dhaan hin baddii. Y equal to 6 over 4 jechuun 3 over 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu y maal ta'a? 3 over 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu pooyintiiwwan lamaan kanneen irratti kaasuu dandeenya jechuudha. Pooyintiiwwan lamaan kanneen irratti 3 over 2 jechuun 1.5 ta'a. 3 over 2 1.5 dha. Kanaafuu 2,0 fi 0,3 over 2 irratti kaafna jechuudha. Giraafii jalqabaa kana irratti deebinee maal goona? Giraafii kana irratti pooyintiiwwan lamaan sanniin pooyintiiwwan lamaan kamiif kami? 2,0 fi 3 over 2,0 dha jechuudha. Sorry, inni kun maalidha? 0,3 over 2 dha jechuudha. Kanaafuu pooyintiiwwan lamaan kanneen irratti yeroo kaafnutti inni jalqaba 2,0 jechuun yeroo x'n 2 ta'utti y'n ammoo 0 dha. Isa kanarratti ammoo yeroo y'n 0 ta'u x'n 0.5 ta'a jechuudha. 3 over 2 jechuun 1.5 sorry 0,5
1.5 dha. Kanaafuu haala saniin isa kanas ni kaafna jechuudha deebinee. Kanaafuu inni kun 2,0 eessa ta'a? Asuma ta'a jechuudha poointii kana irratti. Inni lammaffaa immoo yeroo y'n 0 ta'utti yeroo x'n 0 ta'utti y'n 1.5 dha jechuudha. 1.5 jechuun naannoo kan ta'a. Kanaafuu tuqaawwan lamaan kanneen yeroo wal qabsiifnu akkam ta'a? Isa kana keessa bahuudhaan haala kanaan wal qaxxaamuree darbaa jechuudha. Kanaafuu eessatti wal qaxxaamuree jira? Asitti wal qaxxaamuree jira. Kanaafuu inni kun maal ta'a? Waan soolishinii ta'a jechuudha. Waan soolishin. Maaliif intersect godhee jira waan ta'eef wal qaxxaamuree jira waan ta'eef waan soolishin jennaan jechuudha. Waan soolishin yeroo jennuun ammoo soolishinii tokko qofa qaba jechaa jirra. Soolishiniin kunis bakka isaan itti wal qaxxaamuran kanaa jechuudha. Bakki isaan itti wal qaxxaamuran 2,0 irratti waan ta'eef kanaafuu soolishiniin giraafii kanaa maal ta'a? 2,0 ta'a jechuudha. Kanaafuu haala saniin isa kana barbaaduu dandeenya jechuudha. Egzaampiliiwwan nuuf kennaman hunda isaatu yeroo hojjettanitti inni tokko haala kanaan isa kana ta'a. Kanaafuu inni kun waan soolishiniidha. Inni itti aanu immoo isa kana ta'a. Isin haaluma amma hojjenne kanaan poointii kennitanii fi hojjechuu dandeettan jechuudha. Kanaafuu inni kun ammoo maal ta'a? No soolishinii ta'a jechuudha. Inni kun waan soolishiniidha. Inni kun ammoo no soolishinii ta'a jechuudha. Maaliif wal tarree deemaa jira waan ta'eef sararoonni lamaanuu. Haala kanaan ammoo lamaanuu sararuum tokkorra yeroo ta'an ammoo inni kun infinite solution ta'a jechuudha. Kanaafuu haala saniin isa kana hojjechuu dandeenya jechuudha. Solving system of linear equation by substitution. Inni lammaffaa immoo substitutioniidhaan hojjechuudha jechuudha. Substitution jechuun lamaan keessaa x dhaaf yookiin ammoo y dhaaf solve goonee deebinee bakka kaanii yeroo galfannutti isa kana maal jennaani? Substitution jennaan jechuudha. To solve a system of two linear equation by the substitution method, you follow the following steps. Take one linear equation from the system in the right, one of the variable in terms of the other. Maal godheedha? Equationiiwwan lamaan keessaa tokko fudhadhuuti maal barreessedha? Write one variable in the terms of the other. Variable tokkoof barreessu jechuudha. Variable tokkoof hojjennaa jechuudha. Solve goona. Substitute your result in the other equation in the solve for the second variable. Amma immoo kan jalqabaa keessatti fakkeenyaaf x dhaaf yoo kan barbaadnu taate kan jalqabaa keessatti kan waan arganisan x dhaaf waan arganisan deebinee kan lammaffaa keessa galchina malee kan jalqabaa keessatti hin deebisnu jechuudha. Isa kana hojiidhaan ni ilaalla. Substitute this result into one of the equation in the solve for the first variable. San booda maal goona? Waan amma lammaffaa irratti arganne kana deebinee equationii lamaan keessaa kan barbaanne keessa galfannaa jechuudha. Steppii sadaffaa irratti. Fakkeenyaaf isuma kana haa ilaallu. Isa kana yeroo ilaallutti maal goona? Kanneen lamaan keessaa equationii jalqaba kanaa fudhannu 2x minus 3y equal to 5. Isin lamaan keessaa kan barbaaddan fudhachuu dandeettan kan jalqabaa yookiin kan lammaffaa garuu ammoo steppii dogongoruu hin qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf amma yoo barbaanne x dhaaf yoo barbaanne y dhaaf kan barbaanneen hojjechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf x nuuf haa hojjennu 2x yeroo jennuun x dhaaf yeroo hojjennu ammoo y ammoo gara lakkoofsa dabarsina jechuudha. Plus 3y. Kanaafuu x argachuudhaaf over 2 jennaani garnas over 2 dha. 2 2dhaan hin baddi. Kanaafuu x'n maal ta'a? 5 plus 3y over 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu gatiin x isa kanaa jechuudha. Kana jechuun value isaa dhumarra argachuu dandeenya garuu ammoo ammatti isa kanaa miti jechuudha. Kanaafuu maal goona? Isa kana gatii x kana fudhannee equationii lammaffaa keessa kan jalqabaa keessa osoo hin taane kan lammaffaa keessa kan jalqabaa keessatti deebisuu hin qabnu. Maal keessatti deeffannaa? Kan lammaffaa keessatti jechuudha. Kan lammaffaa keessatti yeroo galchinu ammoo maal goona? 5x plus 3y equal to 9. Amma bakka x kana maal goona? Bakka x kana fudhannee value kana galfannaa jechuudha. Value asitti arganne kana 5 plus
3y over 2 isa jedhu kana galfannaa jechuudha. Kanaafuu 5 into x maal jennee jirra 5 plus 3y over 2 plus 3y tu jira 3y equal to 9 san booda maal goona 5 kana keessa baay'isnaa jechuudha 5 times 5 in 25 dha plus 5 times 3y in 15 y dha over 2 dha jechuudha plus 3y equal to 9 amma immoo maal goona isaan kanniin hawaadhaa isaanii baasuu qabnaa jechuudha 2 dhaa fi 1 dhaaf 2 ta'a inni kun yeroo bakka tokko deeffannu immoo 25 plus 15y plus inni kun ammoo hawaadhaan isaa lama kan tokkoof yeroo hiruu lamuma ta'a lama baay'isu 3y 6y ta'a jechuudha equal to 9 dha amma immoo isa kana maal goona qaxxaamura baay'isnaa jechuudha as jala tokko jira waan ta'eef inni kun tokko yeroo baay'atu 25 plus 15y plus 6y equal to 2 times 9 in 180 ta'a jechuudha san booda amma maal goona isaan kanniin lamaa walitti ilaana 25 ammoo gara 18 achi dabarsinaa jechuudha 15 eda'uu 6 meeqa ta'a 21 y ta'a jechuudha 21 y ta'a equal to 18 25 yeroo asaru maal ta'a hir'isuu 25 jenneen haala kanaan barreeffannaa jechuudha kanaafuu 21 y equal to 18 hir'isuu 25 jechuun ammoo minus 7 ta'a jechuudha minus 7 over 21 over 21 san booda 21 in 21 dhaan hin badaa y meeqa ta'a minus 7 over 21 jechuun ammoo minus 1 over 3 jechuudha yeroo salphisnutti kanaafuu y maal argannee jirra minus 1 over 3 isa jedhu kana argannee jirra jechuudha kanaafuu isa kana erga argannee maal goona equationii lamaan keessaa equationii jalqabaa lamaan keessaa kan barbaanne keessa galfannee value x argannaa jechuudha kanaafuu y isa kana ta'uu hin dagatinaa jechuudha minus 1 over 3 dha karaa sadiinuu argachuu dandeenya isa kana tokkoffaa kan asitti arganne kana keessa x equal to 5 plus 3y y meeqa jennee jirra y equal to minus 1 over 3 dha kanaafuu kana keessa yoo barbaanne galfachuu dandeenya yookiin ammoo equationiiwwan gubbaa kanneen lamaan keessaa kan barbaanne keessa galfachuu dandeenya jechuudha kanaafuu mee kama jalqabaa kana keessa galfannee ilaallu maal arganna isa jedhu ilaalaa jechuudha yookiin ammoo isa kana keessa galfannaa jechuudha kanaafuu kama jalqabaa keessa yeroo galfannutti 2x minus 3y equal to 5 y ammoo maal jennee jirra minus 1 over 3 dha kanaafuu bakka y minus 1 over 3 galfannaa jechuudha kanaafuu 2x minus 3 into minus 1 over 3 equal to 5 dha minus 1 over 3 minus 1 over 3 dhaan hin baddi kanaafuu 2x minus 1 itti nu hafa equal to 5 dha 2x equal to 5 plus 1 dha 1 yeroo ishtartu plus taate waan ta'eef kanaafuu 2x equal to 6 dha yeroo lamaa fi roomuu meeqa ta'a x equal to 3 ta'a jechuudha kanaafuu isaan kanneen lamaan bakka tokko deebisnee yoo kan barreessinu ta'e xin 3 y'n ammoo minus 1 over 3 ta'a jechuudha kanaafuu isa kana argannaa jechuudha okay sorry asitti dogongorree jirra asitti maali wanti nuti dogongorree yeroo 3 kan 3dhaan balleessinutti maayinasiin tun haftee jirti jechuudha maayinasii lama asii qabna asis maayinasii takka jira kanas maayinasii takka jira jechuudha kanaafuu maayinasii fi maayinasiin yeroo wal baay'isan pilaasii ta'uu qabu ture asitti pilaasiidha kanaafuu yeroo achi taru ammoo asitti waan pilaasii ta'eef yeroo achi taru ammoo maayinasii ta'a jechuudha inni kun maayinasiidha
san booda 2x equal to 5 minus 1 4 ta'a jechuudha. 4 ta'uu qaba. Yeroo lamaaf hir'u ammoo x maal ta'uu qaba? 2 ta'uu qaba jechuudha. 2 ta'uu qaba. Kanaafuu 2 minus 1 over 3 ta'uu qaba jechuudha. Maayinasiin asitti yeroo waliin balleessinu dogongoruu hin qabnu jechuudha. Maaliif keessa yeroo baay'istu poozitiiva wal gooti waan ta'eef. Kanaafuu vaaliyuun nuti argannu isaan lamaan kanneen ta'a jechuudha. Kanaafuu soolishiiniin keenya isa kana ta'a jennee haala kanaan substitution reaction haala kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu ammoo elimination reaction or elimination method dha jechuudha. Isa kanas furuudhaaf select one variable and makes the coefficients of the selected variable equal but opposite in sign in the two equation. Isa kanatti ammoo maal goona variabiliiwwan lamaan jiran x fi y jira jijjiiramaawwan lama jira jechuudha. Equationii lamaan keessayyuu kan jalqabaa keessatti yoo barbaanne lamaan keessaa x yoo barbaanne ammoo y fudhachuudhaan baay'isnee akka isaan walqixa ta'an goona jechuudha. Garuu ammoo opposite saayinii ta'uu qaban. Mallattoon isaanii akka garagara ta'an goona. Lammaffaa irratti walitti edaanaa jechuudha. Isaan sanii walitti edaanaa. Sadaffaa irratti ammoo substitute this result again into one of the equation. Sanniin keessaa equationiiwwan sanniin keessaa deebinee kan barbaanne keessa galfannaa jechuudha. Fakkeenyaaf isa kanarratti yoo barbaanne y wal fakkeeffannaa yoo barbaanne ammoo x wal fakkeeffannaa jechuudha. Karaa lamaanuu haala kamiin akka hojjetamu hojjedhee isinitti mul'isa. Kanaafuu y wal fakkeessuudhaaf fakkeenyaaf jalqaba irratti y walaa fakkeessinu. Y wal fakkeessuudhaaf y'n as jiru lamaanuu opposite saayiniidha. Tokko negatiiv tokko poozitiiv. Kanaafuu wanti nuti saayinii isaa jijjiirree baay'isnu hin jiru jechuudha. Wanti nuti goonu garuu asitti sadi waan ta'eef maal goona isa kana sadiin baay'isnee isa kana tokkoon baay'isnaa jechuudha. Maaliif tokkoon yeroo baay'isnu jijjiirama waan ittiin fidneef. Kanaafuu maal goona sadii kana yeroo baay'isu ammoo hunda isaatu baay'isuu qaba. Kan gubbarra sadanuu tokkos kanneen sadanuu baay'isuu qaba jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? Sadi baay'isuu 2x 6x ta'a. 6x dha minus 3 times y 3y dha equal to 3 times 5 15 ta'a jechuudha. Kan gubbaaf xumurree jira. Tokko yeroo baay'isnu ammoo isuma ta'a waan ta'eef 2x plus 3y equal to 9 dha. Amma maal goona isaan kanneen walitti edaanaa jechuudha. Walitti gadi edaanaa. Yeroo walitti edaanu ammoo irraa gadee edaanaa jechuudha. 6x da'uu 2x 8x ta'a. Isaan kunniin ammoo yeroo walitti edaanu 0 wal godhan jechuudha. Kanaafuu inni badanii equal to 15 fi 9 yeroo walitti edaanu ammoo meeqa ta'a? 24 ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana yeroo walii hirru 8 yeroo hirru maal ta'a? X'n 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu x'n kenna 3 ta'a. Amma ammoo maal goona x asitti arganne kana deebinee equationii yoo barbaanne kan tokkoffaa keessa yookiin ammoo kan lammaffaa keessa galfannee deebii y argannaa jechuudha. Kanaafuu kan lammaffaa keessaa galfannu mee kan lammaffaa keessa yeroo galfannu 2x plus 3y equal to 9 dha. Bakka x ammoo meeqa qabna? 3 qabna. Kanaafuu 2 into bakka x maal galfannaa? 3 galfannaa plus 3y equal to 9 ta'a jechuudha. 3 baay'isuu 2 meeqa ta'a? 6 eda'uu 3y equal to 9 maal argatuu deemaa jirra? Y argatuu deemaa jirra jechuudha. Kanaafuu 3y 6 yeroo achi dabarsinu minus 6 taati. Kanaafuu 3y equal to 3 ta'a. Gama lamaanuu yeroo 3 firru y meeqa ta'a? 1 ta'a jechuudha. Kanaafuu 3,1 ta'a jechuudha. X'n 3 ta'a, y'in ammoo 1 ta'a jennee haala kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Yookiin ammoo maal goona amma y balleessina waan ta'eef x yoo balleessinu kara lamaanuu deebiin isaa tokko ta'uu qaba jechuudha. Lamaanuu balleessuu ni dandeenya.
Kanaafuu x yeroo balleessinu ammoo x'n akkuma argitan asittis 2x dha, asittis 2x dha. Lamaanuu hammi isaanii wal qixa jechuudha. Kanaafuu maal qofaan baay'isna? Lakkoofsa wal fakkaataa qofaan baay'isna. Yoo tokkoon baay'isne gubbaalee tokkoon jalallee tokkoon baay'isna. Garuu ammoo mallattoon isaanii akkuma argitan inni jalqabaa poozitiiva, inni lammaffaatis poozitiiva. Kanaafuu lamaan keessaa tokko neegatiiva godhuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaafuu isa jalqabaa neegatiif waanidha yoo baay'isne, isa lammaffaa ammoo waanidhaan baay'isna. Yookiin ammoo bakka wal jijjiiruu dandeenya jechuudha isa kana. Gubbaa poozitiivaan jala neegatiivaanis yoo baay'isne tokkuma ta'a jechuudha. Uumaa garaagarummaa hin qabu. Kanaafuu maayinasiidha yeroo baay'isnu maayinas 2x ta'a inni kuni. Maayinas y'n ammoo asitti maayinasiidha. Kanaafuu maayinasiif maayinasiin poozitiiva pilaas y ta'a. Equal maayinas 5 ta'a jechuudha. Inni jalaa yeroo tokkoon baay'isnu akkuma jirutti barreeffamaan 2x pilaas 3y equal 9 ta'a jechuudha. Amma isaan kanneen lamaan deebinee maal goona? Walitti idaana. Yeroo walitti idaanu isaan kunniin wal balleessanii y plus 3y'n 4y ta'a. Equal inni kun ammoo yeroo walitti idaanu maal ta'a? 4 ta'a jechuudha. Gama lamaanuu afuriif yeroo hirru y'n meeqa ta'a? 1 ta'a jechuudha ammas. Kanaafuu jalqaba irrattis yeroo hojjennu y'n nuuf dhufe x'n ammoo 3 nuuf dhufu qabaachuudha amma. Kanaafuu equationii lamaan keessaa tokko haa fudhannu. Kan jalqabaa kanaa fudhannu meemu. 2x minus y equal 5. Bakka y maal galfanna? Waanii galfanna jennee jirra. Kun waanii argannee jira waan ta'eef kanaafuu 2x minus 1 equal 5 dha. Minus 1in minus taatu minus tana fayyadamne malee waanii ture waan ta'eef kanaafuu haala siin akkas ta'a. 2x equal 5 plus 1 dha. 5 plus 1 jechuun ammoo 6 dha. Kanaafuu 2x equal 6 ta'a. Gama lamaanuu lamaaf yeroo hirruu meeqa ta'a? X'n 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu karaa lamaaniinuu yeroo hojjennu deebiin isaa tokkuma ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan isa kanas hojjechuu dandeenya jechuudha. Inni biraa ammoo dependent inconsistent fi independent waan jedhamutu jira. Dependent kan jennuun yeroo fakkeenyaaf haala kanaan equationii nuuf kenname isa kanniin jechuudha. A1 A2 dha. B1 B2 C1 C2 tu jira jechuudha. Isaan kunniin lakkoofsota jechuudha. Lakkoofsota bakka buufatuu dandeenya. Fakkeenyaaf asirratti yeroo ilaallutti fakkeenyaaf kanumarraa yeroo ilaallutti A1in 3 ta'a. A2n ammoo 9 ta'a jechuudha. B1in minus 2 ta'a. B2n minus 6 dha. C irratti C'n ammoo C1 isa kana ta'a. C2n isa kana ta'a jechuudha. Lakkoofsota bakka bu'anii jechuudha isaan kunniin qubee nuti fayyadamaa jirru kunniin. Yeroo haala kanaan nuuf kennamanitti ammoo karaan biraa kan nuti solutionii isaa ittiin beekuu dandeenyu infinite solutionii ammoo no solutionii ammoo one solutionii dha. Or one solution kan jennuun kun haala kamiin beekuu dandeenya jennee isa kanniin yeroo ilaalutti ammoo A1 A2 dha yeroo hirru walqixa B1 B2 dha yeroo hirru akkasumas walqixa C1 fi C2 dha yeroo hirru walqixa taanaan lakkoofsota kanneen yeroo walii hirru gaheen isaanii walqixa taanaan maal ta'a? Dependent akkasumas infinite solution ta'a jechuudha. Yeroo ammoo A1in yeroo A2 dha hirru B1 B2 dhaan walqixa garuu ammoo C1 C2 dha yeroo hirruun isa kanaan walqixa yoo hin taane no solution jennaan jechuudha. Kana jechuun C1 C2 dha yeroo hirru kaaniin gargar taanaan maal ta'a? No solution ta'a jechuudha. Yoo ammoo garuu ammoo isaan kunniin lamaan walqixa no solution keessatti. One solution kan jennuun ammoo kam ilaallaa? A fi B ilaallaa jechuudha. A fi B ilaallaa. A yeroo A hirru B yeroo B hirruun gargar taanaan maal jennaani? One solution jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf mee exampleidhaan haa ilaallu.
Isa kanarratti amma jalqaba irratti maal baafatu qabna? A1 meeqa? A2 noo meeqa? A2 meeqa? B1 meeqa? B2 meeqa? C1 C2 meeqa jennee haala kanaan baafachuu qabna jechuudha jalqaba irratti. Kanaafuu A1 meeqa? 2dha. A2 ammoo 1dha jechuudha. Waan hin jirreef waan hin barreeffamu yeroo baay'ee 1 ta'a. B1 ammoo 3dha. B2 ammoo -2dha jechuudha. Inni itti aanu ammoo C1 1dha. C2 ammoo 3dha jechuudha. San booda maal goona? Bifa hiruu saniin kaannaa jechuudha. Kanaafuu A1 over A2 jechuun 2 over 1dha. 2 over 1 equal to B1 over B2 ammoo 3 over -2dha jechuudha. 3 over -2dha equal to C1 ammoo C1 over C2 ammoo 1 over 3dha jechuudha. Kanaafuu sadan keessaa kam nuuf guutee jira jennee ilaallaa jechuudha amma. Sadan keessaa kam nuuf guutee jira? Isaan jalqabaatu yoo kan ilaallu taate wal qixaa miti jechuudha. Wal qixaa miti. Kanaafuu inni kun wal qixa waan hin ta'iniif maal ta'a? A1 over A2 B1 over B2dha yoo wal qixa hin ta'in maal ta'a? Waan solution ta'a jechuudha. Waan solution akkasuma maal jedhama? Independent jennee waamna jechuudha. Isa kana independent jennee waamna. Kanaafuu haala kanaan isa kana furuu dandeenya jechuudha. Isa lammaffaa B irratti arginu kan ammoo yeroo ilaallutti A1 meeqa? 3dha. A2 ammoo 9dha. Equal to B1 ammoo -2dha. B2 ammoo -6dha. Equal to 2 over 5dha jechuudha. C1 2dha waan ta'eef inni kun ammoo 5dha waan ta'eef haala kanaan isa kana barreeffannaa jechuudha. San booda isa kana xumurume 3 over 9 jechuun 1 over 3 jennee barreessuu dandeenya. Maaliif yeroo sadiin salphisnutti. Equal to maayinasiin ammoo maayinasiidhaan hin baddi. 2 over 6 jechuun ammoo lamaaf yeroo hiru lamaanu 1 over 3 ta'a. Equal to 2 over 5dha. Inni kun ammoo akkuma argitan isaan jalqabaa A1 over A2 equal to B1 over B2dha. Garuu ammoo C1 over C2 ammoo jaraan adda jechuudha. Kanaafuu isa kanaan ammoo maal jennaani? Yeroo kan jalqabaa lamaan wal qixa ta'anii C1 over C2 ammoo isaaniin adda ta'e no solution jedhama. Akkasumas maqaan isaa ammoo inconsistent jennee waamna jechuudha. Inconsistent jennee haala kanaan waamna. Inni sadaffaa irratti agarru as waan jira. Kanaafuu A1 over A2 1 over 2dha. Equal to B1 over B2 1 over 2dha innis. Equal to C1 over C2 3 over 6dha. 3 over 6 jechuun ammoo 1 over 2 ta'a jechuudha. 1 over 2 equal to 1 over 2dha. Equal to sadii yeroo hirru gama lamaanu gubbaallee sadiif jalallee sadiif yeroo hirru 1 over 2dha. Kanaafuu isaan sadanuu maal ta'anii jiran? Wal qixa ta'anii jiran jechuudha. Kanaafuu inni kun ammoo maal jedhama? Infinite solutionidha jechuudha. Infinite solutionidha. Akkasumas dependentidha jechuudha. Kanaafuu isaan kanneen haala kanaan adda baafachuu dandeenya jechuudha. Barnoota keenya kan guyyaa har'aa haala kanaan xumurree jirra. Barnoota biraatiin